Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ammas isiniif dhufnee jirra. Guyyaa har'aan tana ammoo maaliin dhufne namoonni hedduun yeroo mobaayila fayyadamtan wallaahi qarshii itti naqxanii eessatti akka baddee fi hamma isin barbaaddan osoo isiniif hin hojjetin isinirraa dhumuutu jira. Akkasumas eesuma keessa jiruu meegaabaayitii banattanii eesuma keessa jiruu kan isiniin hojjenneetu jira jechuudha. Dhiibatee silkii oowwisee kan waa takka isiniif hin hojjenneetu jira jechuudha. Maali kuni rakkinni isaa kan jiruun dhufne osoo viidiyootti hin seenin dura namoonni chaayinaala keenya hin argin yuutuubii, teektookii, feesbuuka keenya kanneen hin argin haarofni dhuftan sheer waliif godhaa, sabskiraayib godhaa, nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Yuutuubiin keenya akkuma beekamu Nasruu Dish jedha yuutuubiin. Maqaan yuutuubii keenyaa kunoo kanuma argaa jirtan kana Nasruu Dish jedha. Kanaaf bakka kana gad tuqaatii sabskiraayib, laayik, sheer waliif godhaa isiniin jedha. Mallattoon irra isinii kaayatiin jira Nasruu Dish kan jedhu kanatti barreeffadhaa. Waan barumsa ta'u hedduu irraa argattanii. Kanaaf laayik, sabskiraayib, sheer waliif godhaa isiniin jedha. Asumaaniin gara barumsa kiyyatti deema. Gaa barumsi kiyya kanarraan tana daataa osoo fayyadamuu qabnu osoo hin fayyadamin nu jalaa dhumatu yookaan silkii biizii godhu maaltu akkas godha waan jedhuun isin barsiisaa. Na wajjin imala gaarii siitingii seentan jechuu asiin. Akkanatti siitingii seentanii silkiin kiyya samsingidha. Warreen silkii kanarraan adda qabdanis isiniin garsiisaa. Viidiyoo waraabeetiin jira. Yuutuubii kiyya ila seenaa laalaa. App kan jedhu kana seentan mobaayilli kamuu kan app kan jedhu kana siitingii keessaa hundinuu ni qaba. Kallattii adda addaatiin wal dhaba malee ni qaba jechuudha. App kan jedhu kana seentanii yeroo aappii kana tuqxan akkasii gad tuqxanii obsaan eeggattanii amma gaa xiqqoo irra ol deemtanii Google Play Service kana argaa jirtan jedhii yaada. Dirqama isaa kana maal godhuu qabdanii istooreejii isaa kana akkasitti clear data kan jedhu all data kan jedhu kan gartanii jedhii yaada. Clear all data kan jedhu kanarratti isa kanarratti marsaa takka ni cuqaastan jechuudha. Amma gaa erga asirratti cuqaastanii if duuba deebitan jechuudha. Amma if duuba irraa deebitanii amma gaa irraa if duuba deemine jira. Dirqama wanni isin dagachuu hin qabne wanni nan bira kutuu hin qabne aappii asirratti hin argamne tokko asirratti uumtan jechuudha. Appilikeeshina tokko kan barreeffamaan jiru asirratti uumtan jechuudha. Developer option kan jedhu hin jiru jechuudha. Duraan amma asirraa balleesseetiin deebisee isin garsiisa. Keessanirra hin jiru jechuudha. Amma gaa developerii san akkaataa itti uumnuun isin garsiisa. About phone kan jedhu kana hundi keessanuu bilbilli keessan ni qaba asirratti tuqxanii san booda akka bilbila kiyyaa kana yoo ta'e eessa tuqxanii status kan jedhu kana ni tuqxanii yookiin software information kan jedhu kana tuqxan bakka lamaan isin dhufuu danda'a. San booda bilaand nambar kan jedhu kana bakka kana mallattoodhaan isin garsiisa. Dhiifama yoo isiniif hin mul'anne bakka kana jechuudha obboleen kiyya bakka kana kan gad tuqxan ta'a jechuudha.
Saniin booda akkanatti yeroo meeqa haga yeroo torba bakka kanatti akka 2 3 gatisaa ba'a akkana xuxxuytan jechuudha. Akkana xuxxuytan ni xuxxuytan ni xuxxuytan san booda paaswordii isin gaafataa paaswordii keessanitti galchitan san booda developer option ka jedhu san asitti arganne jechuudha. Silkiin keessan akkaan oguun isinii taasisa jechuudha. San booda akkana gaddeemna akkana gaddeemna gaddeemne namoonni silkiin keessa UCB'n daleenillee yoo cufaa jiraate akkana cufaa jiraate asiin banachuu dandeessanii gaddeemna asii jechuu dubbiin hamtuun amma silkiin keessan saffisa isin qabu ni oowwa jechuudha. Asitti amma waan X irra jira. Kanaaf of godhuu qabdan jechuudha. Kana saffisaan jechuudha akka inni waa hunda isin hojjetu jechuudha. Amma asirra akkasi geessina irraa deebine jechuudha. Amma wanni nu hafe malee siitingii keessatti wanni nu hafe obboleen kiyyaa connection kana ni seentanii erga seentanii mobile network hajoo kana seentanii ifama network son ta'in data using hajoo kana seentanii san booda warningii nurra jiru yookaan isinirra jiru laalatan jechuudha. Warningii yoo isinirra jiraate silkiin ni oowwa malee hin hojjetu jechuudha. Mee warningii narra jira moo hin jiru laala jechuudha amma. Okay asiin tuqaa la warningii narra jira jechuudha. Warningiin amma 5.0 meegaabaayiti maal limiti hajoo kun waa takka isiniif hojjetaa hin jiru jechuudha. Qalamni diimaan kun qayyiidha jechuudha. Warningiidha jechuudha. Isinirraa ka'uu qabu. Yoo isinirraa ka'e malee saffisni daataa keessanii isiniif hin hojjetu jechuudha. Kanaaf akkamitti kaafna kan jedhu siitingii mataa isaa gubbaa jiru kana ni xuyna. San booda isa kana cufuu qabna jechuudha akkatti. Siigalee isa kana cufuu qabna. Kana yoo bannillee keessattuu isaan lameen kana yoo akkana cuftan gaariidha. Akkasi gaafa cuftan warning amma reefu bakka kana qayyiitu ture jechuudha. Sarara bakka kanarratti qayyii bakka kana ture jechuudha. Amma immoo hin jiru jechuudha ka'ee jira. Sararri reefu qayyii nu agarsiisan hin jiru jechuudha asirra. Kanaaf amma saffisaan daataan kiyya naa dalagaa bilbilli kiyya ooguu keessa seenaa akkaanaan amma godhe kana godhadhaa. Kanneen isin hin galin ammoo komantii jalatti naa barreessaa akka silkii keessaniitiin kanneen isinii himutaa barumsi keenya har'aa asirratti dhaabbata. Guyyaa gaarii waliin nu haa deebisu isiniin jedha.